qabeenya Oromiyaan qabdu keessaa isaan tokko. Godina baay'ee keessatti akkasitti musliimii ta'ee waliin mari'achuudhaaf carraa kanallee argatu. Wattaqullah wallahu bima ta'maluna khabir. Dura bu'aa paartii badhaadhinaa kan ta'an obbo Kadir yaa'ii waraabessaa keessaa rabbii fira sin dhowwatin. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. Burqaan asii ka'e kun biyya hundanuuf haa gahu. amma waan yeroo nu hanqateef aalimni waan ta'anii nu eegaranuuf Egaa ogummaan keenya duraanis barsiisummaa ture waan ta'eef madrasaa hundarraa nama tokko qaraasuudha deemna. Aalima keenya sagalee dhaga'uu barbaanna waan ta'eef. nutti hin tolu quraanni kun. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تمساس إسلاما ميديا بركة مدى سربيدا كنو حركة كدمالي ساتي ويقاردك تمساس إسلاما ميديا بركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واتقوا الله والله بما تعملون خبير. كلام رب العالمين رب دوان فاقود آمين. نما قوياك يا ما قرآن كان الفورم يا رب نتاسس ورّا قرآن كان دقيفته تجته يوم القيامة جيسي قرآن جنتان قو يا رب نتاسس آمين آمين. نتين تلو قرآن كن tokkoon keessanii mana sinaa galchu. Amiin. Burqaan asii ka'e kun biyya hundanuuf haa gahu. Yaa Rabbi amiin. Yaa Rabbi amiin. Eegaa kanatti aansuudhaan sagantaan akkuma itti fufetti jira. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ما شاء الله أمو سوغرة سغنتا شهادات تنجلين كانت يانسودان dura bu'aa paartii badhaadhinaa kan ta'an obbo Kadir bakka kanatti kan affeerrannu ta'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota koree sagantaa eebba madrasaa kana qopheessitan akkasumas kabajamoo bulchaa bulchiinsa ganda keenyaa obbo Najiib Zinaab, kabajamtoota ummataa ganda Mujee, haadholii abbootii barattoota keenya irraa eebbifamanuu fi naannawaa ollaatii gammachuun keessan gammachuu keenya jettanii asitti nutti hirmaattan hundi keessan kan kanaan nu ga'e alhamdulillahi rabbil alamin jechuu barbaanna. Allahu akbar. Allahu akbar. Akkuma beekamu egaa ogummaan keenya duraanis barsiisummaa ture waan ta'eef guyyaa har'aa gammachuu guddaa isaan natti dhaga'ama.
sheeka keenya Shee Misbaa'uu guddaasaa galateeffachuu barbaanna. Ganda kana keessatti sagantaan akka kanaa qophaa'ee ijoollee keenya eebbaaf geessisuu jechuun waan xiqqoo miti waan ta'eef kun galataa rabbii guddaadhaaf galfamuu qabu waan ta'eef alhamdulillaahi rabbil aalamiin jechuu barbaanna. Kanatti aansee kanan jedhu akkuma amma ka'e sheeka keenya isaan kanaa fi Shee Nasruullee ulamoonnis Sheek Muhammad Siraaj aalimni keenya ijji aanaa geera kaazenni amantii keenya kitaabni aanaa kana miti godina kanaaf yookaan qabeenya Oromiyaan qabdu keessaa isaan tokko rabbi umurii isaanii nuuf jiraachisu jechuu barbaanna. Sagantaa kana irratti argamanii ijoollee keenya kanallee rabbi eddee guddaadhaan nuuf ga'u waa guddaa jechuurraa yaa'ii waraabessaa keessaa rabbi fira sin dhowwatiin jedha Oromoo yeroo mammaa jechuudha. Kanas kanan jedheef waa malee miti. Akkuma amma ka'e hin beektu dhiibbaa duraan ture amantaan musliimaa akka itti cokkonamaa turee fi akka itti dhiibamaa ture har'a sagantaa kanarra ga'uudhaaf ilmi keenya bakka ga'ee gaafa iddee sana ga'ee kana godhu nu irra darbeellee naannolee biraatiif amantaa musliimaatiif nama baay'eetti wareegamaa turan kan lubbuun hin qaqqabatin achitti hidhamanii achitti darban kan lafa keessatti hidhaman akka jirutti ta'ee warri gizee sana lubbuun isaanii tarrafee wana ga'e hadha iddee jarri jiran hin beekna waan ta'eef warri miidiyaarra jirtan jechuudha. Kana ga'uu keenyaaf alhamdulillaahi jenna. Ilmoon iddee ga'e akkana nama fayyada biyya duniyaatti biyya aakiraattis isa sheekoliifanniisa bakka ittiin nama ga'u jechuudha. Waan barnoonni ittiin nama ga'u jechuudha. Dhaamsi guddaan qabu chaansii yookaan hiree mootummaan diriirsa kanatti fayyadamnee ijoollee qabnu kana barsiifannee bakka guddaadhaan ga'uun amaanaa guddaa isinirra keenya akka mootummaattis akka paartiittis waan deeggaramuu qabu akka isin barsiifattanuuf dhiibbaa gara kanaan jiru akka isin mijeeffattan isin deeggarra jechuu barbaanna. Ammas sagantaan kun sagantaa bareedaa fi miidhagaa guddicha isaa akka itti ta'u kanaa ol akka babal'atu nu duukaa nu cina hiriirtanii gama keenyaanis daadoo keenya hirmaattanii gama keessaniinis nus daadoo keessan hirmaannee wal qabannee bakka guddaa akka geenyu jechuun barbaada. Billahi minash shaytaanir rajiim. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن
ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ما شاء الله ما شاء الله. Sagantaa badhaasanii badhaaftanii abshira. Anatu isin dhowwe amma. Ganaa waraqaa shaadaa isaanii hundi isaanii fudhatan bakka takkatti. مدرسة السلام مدرسة البلاد ابن الرباء مدرسة الأنصار مدرسة التوفيق الله أكبر يا خليج الله أكبر الله أكبر الله أكبر صفي 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبير الله أكبر. naannoo baay'ee keessatti godina baay'ee keessatti akkasitti musliimii taa'ee waliin mari'achuudhaaf carraa kanallee argatu. Kun immoo mootummaan keenya nagaa ta'uudhaan biyyi keenya nagaa ta'uudhaan uummanni keenya nagaa ta'uudhaan iddoo kanatti walitti qabamnee ijoollee keenyas biyya keenyas ganda keenyas eebbisaa jirra waan ta'eef jechuudha. Keessattuu immoo yeroo ammaa kana sadarkaa godinaattis sadarkaa aanaattis sadarkaa gandaattis koreen majlisaa hundeeffamee jira. Akka biyyaattis hundeeffamee jira. Koreen majlisaa hundeeffame kun immoo godina irrattis biiroo ijaarrataa jira. Jarri namaa kun hin beeku. Sadarkaa aanaattis ijaaramaa jira. Sadarkaa gandaattis hin ijaarama. Kana jechuun musliimni iddootti rakkannaan iddootti waliin taa'ee mari'atee murtee tokko kaa'atuu fi iddootti wal argee waliin mari'atus qopheeffachuus qaba waan ta'eef mootummaa kanattis cimsee hojjetaa jira waan ta'eef kanaaf alhamdulillah jechuun keenya dirqama waan ta'eef alhamdulillah jedhamee al tokko. Alhamdulillah rabbil alamin. Itti aansuudhaan immoo bara kana hin beektu miti barri kun bara filannooti. Bara mootummaa itti filatamudha. Bara mootummaan paartiin badhaadhinaatiin gaggeeffamu itti filatamudha waan ta'eef kan filatu uummata musliimaa kana. Kana silas as kaa'es uummata musliimaati. Bal'inaan musliima waan ta'eef Itoophiyaa keessa kan jiru. Ammas filannoo marsaa torbaffaan fuuldura keenya gaggeeffamuuf uummanni kan keenya paartii keenya duukaa akka hiriiruu fi paartii keenya deeggaree kana caalaa amantiin kun akka babal'atuuf amma deemnatti gidduu kana kan eebbifamaa jiru madrasaadha. Kaleessa giraatti eebbifameera. Boora saddeebaatti eebbifamaa. Kun carraa paartiin kun bal'inaan uume waan ta'eef kanattis immoo uummanni keenya bal'inaan akka inni hirmaatuu fi keessattuu immoo nageenyaan inni caalaan nageenya garee keenyaa zoonii keenyaa ganda keenyaa nageenyaan eeguudhaani filannoo kanaanis akka rabbiin nu gaannuus jarri aalimaas jarri ulamaa keenyaas du'aayis nuuf godhu waan ta'eef waliigala eebba barattootaa amma istee bisaartanuu fi madrasaa keenyaatiin wal qabatee warreen maatiin ijoolleenis ijoollee warra eebbifamtanis maatii warri qaraa isirattanis ulamoonni sheekonni warreen qaraa isaanii siin gaanis amantii kana bal'isuu keessattis warreen qooda guddaa qabanis baga nagaan dhuftanii sagantaa bareedaa sagantaa miidhagaa akka ta'u siin hawwaan galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Amma waan yeroo nu hanqateef aalimni waan ta'anii nu eegaaranuuf madrasaa hundarraa nama tokko tokko qaraasuudhaa deemna. Aalima keenya sagalee dhaga'uu barbaadna waan ta'eef akkasumiti. Hamma inshaallah galatoomaa jechaa مدرسة التوفيق الرا يا قناة البركة نور الهدى فيك علم يسقي القلوب صدى تنشرين الخير في كل الدنا وتضيئين الطريق لمن اهتدى يا منار العلم يا درب الرشاد قناة البركة فخر لنا